ملس بر تكا سيدا من اللي كي حيل سلاسة هاروم سي برافة الرفنة ملس إني أورمونياته إنه نقصته نسوداته نسالفته بري ريفينس تدروس فاشيست تدروس دينا إلمان أورمو إلمان واللو أنت فتني أورمو تفتني كابينيا أورمو قدات تباسني بيجي إنجليزي راف تشيسيسن أورمو نادي كمون ديجروجت أسانا رومس أورمو داري أورمونا أما تهدي كمو هاجرات تسيدا من لك ميرو كانت تمين سداتي يبان أورمو راجع كبسي سيراتين أنا أكورمو تسيدا سن أرجو مربادو أكاس إساني موني هارومس كانا في eenyummaan ilaalcha dhaloota qofaa miti. Goobana Adaachee Oromoodha. Qusee Dinagdee Oromoodha. Jeneraal Abbabee Gammadaa fa'aa Oromoodha. Sitti irran deebi'a. Hasan Dhaammeetiin gabaa kamisee keessatti kadhaa taa'ee fannisiise Jeneraal Abbabaa Gammadaati. Oromoodha kun. Isaan iddoo kanatti isaan kan jechaadha jiranii nuti fedhii Oromoo sabab sablammoota biyyattii wajjin wal madaalchifnee biyyi kun akka Oromoodhaaf taatutti ijaarree bushinaa sanaaf ammoo tottolfataa jirraadha kasaan jedhan addi bilisummaa Oromoo akkaataa kanaatiin hojjetamoo yooma injifannoo yoo argate akkuma kaayyoo sakaleessa qabatee biyya kana bulchuudhaaf deemame kana wajjin wal qabate isaanis kaayyoo kana qabatoote isaanis tariitii sirriidha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo filannoon jiramoo hin jiru filannoon akkamitti ta'a dhiisnee filannoon ta'ee ni mo'ama yoo ta'e Oromoon dhugaasaa weerara Minilik dura turetti deebi'uu qabaa jedha. Inni kun naannoo kanatti nagaa buusa. Kana jechuun Affaaris dhugaasaatti deebi'uu qaba. Hadiyyaan dhugaasaatti deebi'uu qaba. Tigraayis dhugaasa bakka dhugaasaatti deebi'ee wal kabajee waliin mootummaa tokko tolfatee ijaaramee jiraachuu danda'a jedha. Gaaffiin bilisummaa referendamii duruu kaka'e waliin jiraachuu dadhabuu fi wal qixxummaan dhabamuudha. Carraa isa kanan ilaalla. Amma nuti gaaffii bilisummaan dhiifne. Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu qaba. Oromiyaan akka biyya taatutti qabdi. Biyya ta'uu qabdi. Filannoodhaaf kan akkaataa kanatti dhiyaachaa jiru. Amma garuu kana ta'uufuu piroosesiitu jira. Biyyi nagaa ta'uu qaba. Biyyi Amaaraa nagaa ta'uu qaba. Biyyi Tigraay nagaa ta'uu qaba. Itoophiyaa keessa mootummaan nagaan jiraachuu qaba. Yoo karaa nagaati garaa bilisummaatti deemta ta'e biyyi nagaa ta'uu qaba. Asirratti isaanii warra naannolee Itoophiyaa keessa jiranii hunda wajjin nagaan jiraachuudhaaf jalqaba ilaalcha akka kanaa kana qabaachuu barbaachisa malee Oromiyaa qobaatti kutnee hin deemnu bor nagaa argachuu hin dandeenyudha akka isaan jedhan. Kana wajjin wal bira qabnee filannootti dhiyaatan biyyoota ollaa taana jechuudha naannoo Amaaraaf wajjin. Oromiyaa bilisoomsuuf dhiisuun murtee Oromooti siin jenna. Hiree murteeffannaa Oromoo gaaf tokkoyyuu eenyu waliinuu mari'an kun mirga Oromooti. Eenyu yoo dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu